እቺ ሴትዮ ነች። እቺ ልጅ ኢትዮጵያ ገብታ የሆነ ነገር ብታደርግ እቺ ነች ጋይስ ጅጅሩፍ ካዩዳፍ መናባቴ ገሩይሞ ብሌቲን ተኘኩኒ በካ እንዳኔ ዮካንሞ በካ ዱጋር በቹፍ በካ ነማ ገድሲስ ነመቲ እሷን ስጋ አይደል እንዴ ተዋሃዱ እምን በላው ምን ጠጣው ስጋ የማን ነው እሷ ነው ያቺ ቢየዛ አንተ Nagaan Waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleewwan keenya hordoftoota chaanaalii Urjii Tawaahidoo biyya alaas biyya keessaas teessanii Urjii Tawaahidoo kan hordoftan marti keessan akkam jirtu? Ani nagaa koodha galata Waaqayyoo isinii akkam jirtu nagaa keessanii dhugaa har'ammoo viidiyoowwan gaggaarii qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Kanaaf maarree akkuma barame hundumti keessaniyyuu viidiyoo kan aga xumuraatti dhaggeeffadhaa. Akkasumas immoo irra calatti warroonni nu hordoftan warroonni mana keenya yeroo mara hordoftan akka share copy link godhuutan maqaa Waaqayyoo isin gaafanna. Samuuna kana viidiyoon keenya YouTube irratti gadhiisa jirru baay'ee ilaalamaa jiru jechuudha. Kanaaf amma danda'amu copy link share godha. Mallattoo share qabdu kana tuqaati copy link nu fuudha obboleewwan keenya. Maaliif jennaan sirriitti nama bira akka ga'uuf taagateef. Guyyaa har'aa oduu gaddisiisaa obboleewwan keenya biyya Arabaarraa akka dhageenyetti obboleettii teenya tanamee viidiyoo ishee daawwadhaatee oliin wanta jennu qabna jechuudha. Mee viidiyoo kana daawwadhaa obboleewwan keenya. Viidiyoo kana hundumti keessan daawwadhaa. አንቺ ራስሽ አቺ ሲቃስን ጋይስ ይሄው እቺ ነች ልጅቷ ጋይስ ልጅቷን ሽጣ እንድታረግዝ ያደረገችው እቺ ራሷ Egaa akkuma argitanidha jechuudha obboleewwan keenya obboleettiin teenya kuni biyya alaa akkuma nama kaanitti nan jijjiirama jettee deemtee jechuudha. Garuu immoo micayyoon asirratti argitan tuni nama biraatti obboleettii teenya kana jechuudha inni gurguratte ilaaluu badda. Obboleettii teenya kana maal goote nama biraatti hojii siifan kenna jetteeni nama biraatti gurgurte. Namni sun immoo waliin raawwatanii Lalaga obboleettii teenya kanatti isheen hojii dhamaatee yookaan immoo hojjettee ittiin jijjiiramuuf lala yookaan immoo of jijjiiruuf kaayyoodhaaf manaa baatee garuu immoo obboleettiin teenya kuni bakka hin taane yookaan immoo bakka dhugaa dubbachuuf bakka nama gaddisiisu namatti kennite namni sun immoo dirqamsiise jechuudha. Kinoo ulfooftee biyya deebi'uuf jirti jechuudha. Laala hubadhaa maatii waan Waaqayyo. Kuni ka ijoollee Arabaa jirtaniifidha jechuudha. Maaliif yeroo hundaa wanti isinirraa eegamu tokko maalidha yoo jenne dhugaa dubbachuu fi namoonni baay'een ijoolleen keessattuu Dubaay keessa jirtan namoonni baay'een dallaalonni baay'een Itoophiyaa ta'anii namoonni baay'een bifa garaagaraatiin yeroo sin gurguruuf yaadan yookaan immoo bifa garaagaraatiin sin goyoomsuuf yaadan sin hin goyoominaafi. Yookaan immoo toleen jedhinaa fi dhugaa dubbachuuf jechuudha. Maaliif obboleettii teenya kana kaa tole jettee hojiin deemteeti namatti laatti. Namni sun immoo maal godhee fedha foon isaa gaggeeffatee laalaga fedha foon isaa irratti gaggeeffatee obboleettii teenya kana ulfeessee obboleettiin teenya immoo kinoo amma hojii hojjechuu hin dandeessu jedhanii kara biyyaatti yookaan immoo kara biyya isheetti galchuuf jiru. Riippoortii irra jechuudha laala. Riippoortii jiru. Ila asirraa wanti hubachuu qabnu maalidha yoo jettanii hamileen micayyoo kana baay'ee gadi bu'a jechuudha dhugaa dubbachuuf. Jechi koo isheen hojiif deemte akkatti yoo deebitu biyyatti hagam akka namatti dhagahamu laala. Hagam akka namatti dhagahamu dhugaa Waaqayyoo. Kanaaf micoon dumiyyuu waan biraa akka yaaddu isa taasisa jechuudha. Namni tokko cubbuu namarratti raawwatu daangaa hin qabu. Isuma dhugaa Waaqa daangaa hin qabu sirumaayyuu. Waaqayyoonis irraanfate namni bara kana. Kanaaf hundumti keessaniyyuu ijoolleen Araba jirtan ammas immoo deemuuf kan jirtan of eeggannoo cimaa osoo taasistan jechuudha. Wanti hundaan gowwoomuu qabdan jechuudha.
yoo ta'es immoo seeraan ol qabatee ta'uu qaba. Maaliif wanti hundiyyuu seeraan deemama gatii ta'eef ejensiin waan jiruufi ejensii sanaan immoo ejensiin sun immoo seera qaba jechuudha. Yoo kaampaanis ta'e kaampaaniin suni waan tokko yoo taate itti gaafatama jechuudha laga. Itti gaafatama. Garuu immoo bileetti teenya kana itti gaafachi yookaan immoo gaafatamuu dandeessi jechuudha laga. Kanaaf amma danda'amu tokko obboleewwan keenya biyya alaa jirtan jechuudha. Dhugaa waaqayyo of eeggannoo taasisaa isiniin jenna. Maaliif namoota baay'eedha jechuudha amma kan dubbatamaa jiru haala kanaan karaa biyyaatti kan deebi'aa jiru. Kan micoota naa qofatu ol ba'e malee miidiyaatti namoota baay'eedha jechuudha. Haala kanaan kan deebi'aa jiru. Kanaaf obboleewwan keenya hundumti keessaniyyuu amma dandeessan of eeggannoo taasisaa isiniin jenna. Dhugumatti eebbifama waaqayyoon sana eebbisu. Oduun inni biraa immoo viidiyoo kana daawwadhaati. Kuni mana amantaan fakkaatu ክርስቲያኖቹም ይሄንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ለማዳመጥ ሞክሩ። ቀራንዮ የፈሰሰው ደም ማን ነው? ስጋን የለበሰ ከሷ ነው። የሷ ደም ፈሷል። የሷን ስጋ አይደል እንዴ የተዋሃደው? እምንበላው የምንጠጣው ስጋ የማን ነው? የሷ ነው። ያቺ ቤዛ አንተ መስቀል ላይ የዋለው የድንግል ማርያም ስጋ ነው። አንተ የማን መሰለ ቤዛ የሆነው? ደስ ይበልህ። ሁለቱንም ቪዲዮ በደንብ ሰምታችኋል ብዬ አስባለሁ። ብፁዕ አባታችን ቡራኪው ተድረሰን እኛኛውም አባታችን በረከታቸው ተድረሰን። እውነቱን ለመናገር አባቶቻችን ወጥተው ሲያስተምሩ እኛ ልጆች የማዳመጥ ግዴታ አለብን። ነገር ግን ከዚህ ቀድሞ ለተሰራው ስህተት ምላሽ በሚመስል መንገድ ከሆነ እየተነገረ ያለው የበፊቱ ስህተት አደገኛ ሆኖ ሳለ አሁንም ሌላ ይሄ አደገኛ ስህተት ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም በቤተክርስቲያናችን ትምህርት የእመቤታችን ደም ነው የፈሰሰው፣ የእመቤታችን ስጋ ነው የተቆረሰው፣ የምንበላው የእመቤታችንን ስጋ ነው፣ የምንጠጣው የእመቤታችንን ደም ነው ብለን አስተምረን አናቅም። ከተዋህዶ በኋላ ያ ስጋ ያ ደም የስግው ቃል ነው። ከመለኮት ጋር እስከ ተዋህደ ድረስ የመለኮትን ባህሪ የራሱ ባህሪ እስካደረገና ተዋህዶ እስካለን ድረስ ያ ስጋ በቃ የስግው ቃል ስጋ ነው እንጂ ሌላ የማንም አይደለም። እመቤታችንን ምክንያተ ድህነት ቤዛዊት ዓለም ናት የምንለውም እመቤታችን አስቀድማ ራሷን የጠበቀች ንጽሕት ሴት አካላዊ ቃል በኋላ መጥቶ ከሷ ስጋና ደም ነስቶ ሰው ሆነ። በዚህ ምክንያት ድህነት በዚህም ደግሞ ቤዛዊት ዓለም ናት ብለን እንጠራታለን እንጂ የፈሰሰው የሷ ደም ነው የተቆረሰው የሷ ደም ነው ብለን አይደለም። እንደዛማ መንል ከሆነ በጣም ከበርካታ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች ጋር ነው የምንጋጨው። የመጀመሪያው ትልቁ የምንጋጭበት ጥቅስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 14 ላይ ቃልም ስጋ ሆነ ካለ በኋላ ቁጥር 29 ላይ እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ነው የተባለው። የዓለም ኃጢአት የሚወገደው በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እሱም መለኮት ከስጋ ጋር ተዋህዶ ስጋን የራሱ ካደረገ ነው። እንደገና ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ከቁጥር 14 እስከ 15 ድረስ በነገሮች ሁሉ ወንድሞችን መሰለ፣ በሞት ላይ ስልጣን ያለውን በሞቱ እንዲሽር በስጋና በደም ተካፈለ ነው የሚለው። በስጋና በደም ከተካፈለ ያ ስጋ የሱ ስጋ ነው፣ የሱ ስጋ ሆኖ ከመለኮት ጋር ተዋህዶ ካልተቆረሰና ካልፈሰሰ ዓለም መዳን አይችልም። በሩቅ ብእሲ ደም ወይም በፍጡር ደም ከመለኮት ጋር ባልተዋሃደ ደም የሰው ልጆች መዳን አይችሉም። እንደገና ጳውሎስ በኤፌሶን 1:7 ላይ በውድ ልጁ በደሙ በተደረገ ቤዛነታችንን ወይንም የኃጢአት ስርየታችንን አገኘ። የዮሐንስ መልእክት ግን እጅግ በጣም ነገሮችን ግልጽ ያደርጋል። ዮሐንስ በመጀመሪያ መልእክቱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል ነው የተባለ። የፈሰሰው የክርስቶስ ኢየሱስ ወይንም የስግው ቃል ደም ነው። ከኛ ጋር ተዋህዶ የነሳውን የራሱ ገንዘብ ያደረገውን ስጋ የቆረሰው ያፈሰሰው ያን ደሙ ነው። ያም ደም ከመለኮት ጋር የተዋሃደ ደም ነው እንጂ ብቻውን የእመቤታችን ደም ብቻ ቢሆን ብቻውን የእመቤታችን ስጋ ቢሆን ዓለም መዳን አይችልም። ማንም ማዳን አይችልም። ማንምም ድነትን አያገኝም። እና ይሄ ትምህርት ድነታችንን እጅግ ጥያቄ ውስጥ የሚከት ይመስለኛል። እና አንዳንድ ጊዜ የሌላኛውን ስተት ለማረም ሌላ ስተት መስራቱ በራሱ አግባብ ነው ብዬ አላስብም። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ በጣም በበርካታ ቦታዎች ላይ ደም ሳይፈስ ስርየት የለም ይላል። የፈሰሰው የስግው ቃል ደም ነው። ምንም እንኳን ከመቤታችንም ቢነሳው የራሱ ገንዘብ እስካደረገው ድረስ ያ ደም የሱ ደም ነው። ያንን ስጋ ከመቤታችን ቢነሳውም ከመለኮቱ ጋር እስካዋሃደው ድረስ የራሱና የራሱ ነው። ያ ስጋ የራሱ ነው። ያም ደም የራሱና የራሱ ብቻ ነው። ስርየትም ሊሰጥ የቻለው እኮ ያ ደም የእመቤታችን ስለሆነ ሳይሆን ከእመቤታችን የነሳውን ስጋና ደም ከመለኮቱ ጋር ስላዋሃደ ነውና ቤተክርስቲያናችን የምንበላው የእመቤታችንን ደም አይደለም፣ የምንጠጣውም የእመቤታችንን ደም አይደለም። የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ወይንም የስግው ቃል ደም ነው። ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 ላይ ጠላቶቹ ሳለን ከእግዚአብሔር ጋር በልጁ ሞት ነው የታረቅነው እንጂ በእመቤታችን ሞት ሳይሆን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ሞት የሚሞትን ስጋ ከኛ ገንዘብ አድርጎ ነው የታረቀን እንጂ
በእመቤታችን ስጋ አይደለም የሚታረቅነው። ሜ ኦቦሌቲን ቴኛ ተካ ከራ ፕሮቴስታንት ዮካን ሞ ቤንጠራ ጋር ኦርቶዶክሲ kan dhufte dhugaa waaqayyo ragaan isheen baatu kana dhaggeeffadhaame obboleewwan keenya ragaan isheen baatu kana mee dhaggeeffadhaati walitti deebina mee dhaggeeffadha baay'ee gorsa cimaadha jechuudha gorsa bareeda dhagatite እኔ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ትቶ የሚሄድ ሰው ኦርቶዶክስን ካለማወቅ ነው የኦርቶዶክስን ትምህርቶች ካለመረዳት ነው ምክንያቱም እኔ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ድሮ ሳድግ ሄዳለሁ ቤተክርስቲያን ቅዳሴ ምን እንደሆነ አላቅም ለምን አልጠይቅም ቤተክርስቲያን እመላለሳለሁ ግን ብዙ ክፍተቶች ነበሩ አሁን ተመልሼስ ቅዳሴ የግዕዙን ትርጓሜ ያውቃለሁ ስለዚህ አሁን ከነበሩኝ ሁሉ ኤክስፒሪየንሶች ወደ ኋላ ተመልሼ ሳይ እንደ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከመሐሌት ከቅዳሴ ጀምሮ ክርስቶስ ወርሺፕ የሚደረግበት ቤተክርስቲያን አላየው waaqayyo nishee eebbifamu jennaan obboleettii teenyanii maaliif jennaan afaan amaariffaatiin yaa ta'u malee ragaa guddaa baate jechuudha ishiin dura osoo hin beekiin ortodoksii irra gara amantaa biraa laqxe sana booda garuu ortodoksiitti yoo deebitu beektee laala hubadha beektee sirrittiin qo'atteeti amantaa dhugaa ishee ta'uu sirri ishee ta'uu barteeti maal goote karaa ortodoksiitti deebite jechuudha namoonni bara kanaa jechuudha warroonni waan beekne beente ta'u warroonni sirritti dhangarrammoo yookaan immoo waa'ee amantaa sirritti qo'atan waa'ee kitaaba qulqulluu sirritti beekan immoo maal ta'u ortodoksii ta'aa jiru jechuudha. እና ሁንዱምቲ keessan iyyuu warroonni amantaa keessan ittiin cimaa beekaa waa'ee amantaa keessanii bara yoo bartanii daandii ishee sirrii kana irratti jabaattanii dhaabbattu jechuudha obboleewwan keenya. Dhugumatti waaqayyoon isin eebbisu eebbifamaa isiniin jenna viidiyoo biraatiin aga walitti dhufnutti aga kanatti viidiyoo kana hundumti keessan copy link share akka gootan maqaa waaqayyoo isin galateeffanna eebbifamaa waaqayyoon isin eebbisu.